TPLF adeemsa nagaa dhimaa jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin geggeessamu hirmaachuuf qophii ta'uu dubbatee jira. Akkasumas yeroo jalqabaaf garee marii araaraa ofiisaa ituun turin bobbaafachuuf qophii ta'uu ibse. Bulchaan mootummaa naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bara haaraa Itoophiyaa kaleessa reefuu eegale baratti walitti bu'iinsi gama kaabaa karaa nagaan akka furamuuf adeemsi jiru itti fufuu ta'a jedhan. Mootummaan Itoophiyaa bakka kamittuu yeroo kamittuu gamtaa Afrikaa jalatti karaa nagaa adeemsa taasifamuuf qophii ta'uu ka beeksise baatii adoolessa darbee ture. Yaadni nagaa yeroo sadaffaaf dhiyaate kun jalqaba mariin araaraa dhukaasa dhaabuutti geessu akka geggeessamu walii galame. Gamtaan Afrikaa tokkummaan mootummoota gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan labsii TPLF kana gammachuun simatan. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad Abut waamicha mootummaan federaalaa Itoophiyaa dhiyeesseen kan wal fakkaatu marii araaraaf qophii ta'uu isaatiif galateeffataniiru. Durataan kun dabalataan qaamoleen lamaan hatattamaan dhukaasa dhaabuuf akka hojjetan kallattiin marii akka geggeessan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu jalatti gamtaan waliigalteerra ka ga'u michoota sadarkaa addunyaa walitti qabaniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh paartileen kun carraa nagaa jirutti akka fayyadamaniif jeequmsa kana dhaabuuf tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru. Qaamoleen kun yaada qajeelaadhaan hatattamaan adeemsa gamtaa Afrikaan durfamu dammaqinaan akka keessatti hirmaatan yaadachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan ergaa wal fakkaatu irra deebi'uun ka dubbatan yoo ta'u michoonni sadarkaa addunyaa adeemsa nagaa deggeruuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiran. Gamtaan Awurooppaas adeemsa kana deggeruuf qophii ta'uu isaa ibseera. Bakka bu'aa olaanaa gamtichaa kan dhimmootii alaaf imaammata nageenyaa akka ta'an Joosep Booreel carraa kana hunduu fayyadamuu qabu jechuudhaan Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Gabayyoo Warqineh ibsa kennaniin mootummaan federaalaa fi TPLF hariiroo isaanii irratti amantaa akka horataniif dhimmoota hafan hunda akka furan waamicha dhiyeessaniiru jechuun Kennedy Abaate gabaaseera. Gama biraatiin jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Hamar bakka bu'aa olaanaa dhimma gaanfa Afrikaa ka gamtaa Afrikaa Olusegun Obaasanjoo waliin Finfinneetti wal arganii jiran. Mission for African Union ka jedhamu ergamni Yuunaayitid Isteetsi ka gamtaa Afrikaa akka ibsetti bakka bu'oonni lameen haalatti Yuunaayitid Isteetsi carraaqii gara marii araaraa mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti geggeessamuuf gamtaa Afrikaan hoogganamutti geessu gargaaruu dandeessisu irratti mari'atan. Kana malees Ambaasaadder Hamar durataa Koomishina Gamtaa Afrikaa Musaa Faakii Mahammad waliin wal arganii dubbachuu isaanii gamtaan Afrikaa mirkaneessee jira. Waahiloonni keenya sadarkaa addunyaa deemsa araaraa wal dhibdee Itoophiyaa keessaa furuuf hoogganummaa gamtaa Afrikaan geggeessamu deggeruun barbaachisaa ta'uu waliigallee jirraa jedhan dura taa'an koomishinicha gamtaa Afrikaa.